Namoonni chaanaalii yuutuubii qabdan yookaan banachuuf yaada qabdan hundi keessanuu dirqama customization paartii jedhu kana hundi keessanuu baruu qabdu. Future subscriptionii, future selectionii waa hunda jechuudha. Layout, branding, basic info akkamitti selectionii adda addaa akkamitti yuutuubii keenyatti akka galchinu, home yuutuubii keenya akkamitti akka sirreessinu, namoota subscribe nu godhaniif viidiyoo akkamii akka kaa'uu qabnu, namoota subscribe nu godhaniif immoo viidiyoo akkamii akka lafa kaa'uu qabnu. Waa hunda yuutuubiin nu sirreessee jira. Kan nuti gochuu qabnu seetingii isaa qofa sirreeffachuudha. Haala kamiin akka brandingii fi layout sirreeffannu waliin ilaallaa. Obsaan haga dhumaatti na waliin tura. Akkasuma yoo yaada adda addaa qabaattan gara fuula feesbuukii kiyyaa irratti Abdul App jettanii sarchi gochuudhaan na qunnamuu dandeessu. YouTube keessan irra kan isin seenuu qabdan Google Chrome irraa yookaan internet browserii yookaan immoo aappii biraas ta'uu ni danda'a irra seentu. Sanaan booda login erga godhattanii booda profaayilii keessan irra tuquudhaan gara YouTube Studio internet irra deemna jechuudha. YouTube Studio kan jettu kun as jirti. YouTube Studio irra deemnee akkamitti akka brandii settingii YouTube keenya sirreeffannu waliin ilaallaa. Gara YouTube Studio haa deemnu beekna. YouTube Studio irra erga seennee booda maal akka sirreeffachuu qabnu waliin ilaalla. YouTube Studio keenya kun akkanatti amma nu banee jira. Erga nu banee customization keessa kan nuti seenuu qabnu. Customization kun milikinni si kana fakkaata. Milikinni customization kun customization ka jettu kun bakka kana ni jirti. Milikita doolaraa sana jala customization kanarra tuqna. Customization jala gallee settingii hedduu waan nuti dirqama sirreeffachuu qabnutu jira. Customization irra haaseenume. Customization kana channel customization jedhanii fida. Ka jalqabaa kun layout jira. Channel trial for people who haven't subscribed. Layout kana jala channel trial for people who haven't subscribed. Video taka video namoota subscribe isiniin goone foguu channel keessan irra seenan jalqaba video jarri arguu qaban. Ka tokkoffaasu future video for returning subscribers. Kun immoo namoonni subscribe isin godhan foguu seenan jalqaba irratti ka jarri arganu video kamiin ta'uu qaba sana ilaaltu. Featured selection. Customize the layout of your channel homepage with up to 12 selection. Waan kudha lamatu jira ad selection kana keessa. Ad selection fuuldura isaa keessa jiru kana keessa wanni kudha laman sun maali? Waan hedduu of keessaa qaba. Wanni sun maali? Ana haga ta'e gadi baasee jira. Ka jalqabaa uploading ni jira. Kan lammaffaa popular uploading ni jira. Video keessan keessaa immoo video hedduu ilaalame jechuudha. Created playlist. Playlistii create gootanii video bakka takkatti walitti qabdan. Subscription 0 wanni ni jedhuuf namoota subscribe an godheen ni dhoske. Kanaaf yoo mul'iftan asitti isin mul'isa. Sanaan booda short video jira. Short video daqiiqaa takka gadi. Video haga daqiiqaa takka hin geenye jechuudha. Sanaan booda amma mee akkamitti akka video kana irra keenyu ni ilaalla. Ad selection kana keessa waan adda addaatu jira. Ad selection irra butugne video upload, popular, short, live jedhee waan adda addaa nu fida. Past live upload jira, popular upload, live, past, upcoming live, single playlist, created playlist, multiple playlist. Wanna kana hunda as baafachuu qabna jechuudha. Amma channel trial for who haven't subscribed. Hogguu irra tuqne tuqaan sadii kun fuuldura kanatti nu dhufti. Kanaafuu tuqaa sadasana hogguu tuqne change video of remove video nu fida. Change video irra hogguu tuqne video keenya video upload goonee qabnu guutuu gadi nu baasa. Sana keessaa filannee takkarra keenya jechuudha. Takkarra video takkarra kun akkasatti hogguun tuqe jijjiirame jechuudha. Amma video namoonni subscribe nan godhin jalqaba irratti kan jarri argatan sana. Kanallee gura tuqnu tuqaa sadii nu fida. Tuqaa sadan sanarra tuqne change video ka jedhu ni jira. Ni jijjiirra video yoo feene yoo duraan hin qabaatin immoo itti galchina. Kun akkanatti illee video nu fida. Video feenurra tuquudhaan isallee jijjiirre jechuudha. Isallee jijjiirre. Kan lammaffaa kun brandingii ni jira. Brandingii irra hogguu seentan banner image jalqabarra jira.
Imeejiin sun kan akka piroofaayilii ta'ee baanarii kan guddatee yuutuubii keenya gubbaatti dhufu. As bakka kana loogoon keenya ni jira. Piroofaayiliin keenya ni jira. Waa hedduu sirreeffachuu dandeenya asirraa. Kan nuti sirreeffannu garuu kastamaayizeeshinii keessa seenneeti jechuudha. Piroofaayilii fuuldura cheenji kan jedhu ni jira. Riimuuf kan jedhu ni jira. Feenu ni jijjiirra. Feenu ni balleessina jechuudha. Baanariis akkasuma waan hundaayyuu takka takkaan irra tuqaa jijjiirrannee hoomii yuutuubii keenyaa sirriitti bareechinee mul'ifna jechuudha. Haala kanaan erga xumurree booda paabliish kan jedhu kun ni jira. Paabliishii sana tuqnee paabliik goona. Mee yuutuubii irra seennee haa ilaallu akkaataa jarri itti nuuf bahanu jechuudha. Chaanaalii keenya irra hogguu seenne kunoo baanariin sun kan akka piroofaayilii ta'e kan guddatee mul'atu sun asitti nuuf baha. Namoota sabiskiraayib nu hin godhiniif viidiyoon bahu kunoo viidiyoo asitti guddatee mul'atu akkanatti isinii bahuu qaba yuutuubii keessan irratti jechuudha. Namoota sabiskiraayib godhaniif immoo viidiyoo kaantu baha jechuudha. Popular uploadii akkanatti kophaa baasee kaha, created playlist akkanatti kophaatti baasee kaha yoo waan sana guuttattan jechuudha. Short viidiyoolee akkanatti kophaatti baasee kaha jechuudha. Hunda isaayyuu haala kanaan sirreeffachuu dandeenya akka ajaa'ibaatti. Haala kanaan peejii chaanaalii yuutuubii keessanii sirreeffachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aallee kanuma fakkaata ture. Warri maatii hin ta'in sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayik sheeris godhaa nagaan tura.